isin gargaare, inni nu gargaare, inni nu geggeesse Waaqayyo ulfinaan hajajamu. Haleluuyaa. Maqaan Waaqayyo kan ulfaate haa ta'u. Engaddaa wal wajjin ilaalleerraa waan Waaqayyo naaf kenne laphee korra kaa'ee waa'ee kennaa Waaqayyo keessa keenya jiru. Waaqayyo kennaa nuuf kenneera. Namni Waaqayyootti dhalate namni duwwaan hin jiru keessa isaa kennaa jira jenna. Kennaa keenya kana beekuu, kennaa keenya kanaan hojjechuu, kennaa kana guddisuu, kennaa kana aareessuu, kennaa kanatti guddachuun akka nu barbaachisu amma Waaqayyo murii nuuf kenne biyya lafaa jirrutti kennaa Waaqayyo nuuf kenneen hojii Waaqayyo hojjechuun akka nurra jiru wal wajjin ilaalleerra. Guyyaa kaleessaatti akka namoota jaallatamaniif filatamaniitti jiraachuu, jireenya namoota filatamaniif jaallataman jireenya isaanii qabaachuu enne Tesaloniqee boqonnaa tokko irra isa jiru wal wajjin ilaallee turre. Kanaaf jireenyi sun keessa keenya jiraachuu qaba. Amantiin jaalalaan jedhanii dadhabuun, hojii amantii hojjechuun, abdii qabnu obsaan danda'uun, wangeela humnaan fudhachuu, wangeelaaf gidiraa kaffaluun nurra jiru, gatii kaffaluun nurra jiru kaffaluu isa jedhu wal wajjin ilaalleerra jechuudha. Har'a immoo kan wal wajjin ilaallu waaqeffannaa Waaqayyotti tolu, Waaqayyoof dhiyeessu isa jedhu irratti wal wajjin ilaalla. Waaqeffannaa Waaqayyotti tolu, Waaqayyo biratti simatamu, Waaqayyo duratti fudhatamu, Waaqayyoof dhiyeessu. Egaa anaaf isin Waaqayyoon akka waaqeffannuuf Waaqayyo nu waame. Waaqeffannaadhaaf nu waame Waaqayyo. Erga Waaqayyo akka waaqeffannuuf carraa nuuf kenne beektu namoonni baay'een Waaqayyoon waaqessaa hin jirani. Waaqayyo waaqessuudhaaf carraan arganne, anaaf isin garuu carraa arganne. Erga carraa arganne mana Waaqayyo keessa jiraanne, erga Waaqayyoon waaqeffanne, waaqeffannaan keenya Waaqayyo duratti fudhatama kan qabu, Waaqayyo duratti dhiyeessuutu nurra jira. Isa kanarratti akkan dubbadhu hafuurri Waaqayyo keessa koo kan kaa'e. Kaanee dhaabbannee Waaqayyoon kadhannu. Dhaabbannee sagalee Waaqayyo keessaa nan dubbisaa. Macaafa seenaa baraasa duraa boqonnaa 16 lakkoofsa 29. Ulfina maqaa isaatiif ta'u Waaqayyoof dhiyeessaa. Kennaa fidaati isa duratti dhiyaadhaa. Qulqullummaa akka mi'a miidhaginaatti naqadhaati Waaqayyoof sagadaa jedha. አማርፍሳ ለስሙ የሚገባውን ክብር አምጡ፣ ለእግዚአብሔር የሚገባውን አምጡ፣ በቅድስና ስፍራው ለእግዚአብሔር ስገዱ። ውልፍና መቃሳቲፍ ተው ማልጎዳ ዋቀዮፍ ዴሳ ኢሳ ከነ ወሎጂን ይላል ለርከገኛፍ ገራከኛ ገራ ዋቀዮ ተልካፍኔ አከሲ ዋቀስኑፍ akkasi tajaajiluuf siti carraanuuf kenne. Nu immoo egaa erga filatamnee hojjetoota kee taane, namoota si waaqessan erga taane, isa garaan keetti gammadu, isa fuula kee duratti fudhatama qabu, isa jireenya keenya keessatti, maatii keenya keessatti harka kee mul'isu, waaqeffannaa sana akkasiif dhiyeessinu, ulfina sana akkasiif finnu ati nu gargaari. Sagalee kana nutti dubbadhu. Sagalee kanaan jireenyi nu kana booddee qabnu, waaqeffannaan nu kana booddee qabnu fuula kee duratti fudhatamaa kan simatame aarsaa urgaa miidhagaa siif haa ta'u. Gooftaa koo sagalee kee dhorkaa tokko malee nutti dubbadhu. Sagalee kee namni ogummaa isaatiin hubachuu hin danda'u, sagalee kee nu hubachiisi. Namni sagalee kee beekumsa isaan dubbachuu danda'u hin jiru. Ayyaanni kee naa gargaaru. Wanta ta'u hunduma isaatiif galanniif ulfinni si duwwaadhaaf haa ta'u. Kabajamii galateeffamii ol jedhi. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Noora Waaqayyo sana eebbisu. Egaa akkuma beeknu jalqaba uumamaatti
namni kan inni uumame waaqayyoon waaqessuudhaaf, waaqayyoof ulfina kennuudhaaf. Namni jannata keessa jiraatee waaqayyoon kabajuudhaaf, argamu waaqayyo keessa jiraatee waaqayyoof ulfina kennuudhaaf uumame. Garuu waaqayyoof abbamamuu dadhabanii Addaamiif Hewaan jannata keessaa erga ba'anii booda namni rakkina keessatti kufe. Kana booddee namni waaqayyoon waaqessu, waaqayyoof hojjechuu dhiisee waan garagaraatiif sagaduu ka'e, waan garagaraaf hojjechuutti ka'e. Macaafa qulqulluu keessatti hidhatanii waa'ee waaqeffannaa, waaqayyoon waaqeffachuu yeroo laaltan waaqayyoof hojjechuu wajjiniin walitti qabsiisa. Hojiin nu waaqayyoof hojjennu hojiin addaan jiru. Hojiin nu waaqayyoof hojjennu waaqayyoon waaqessuudha, waaqayyoon tajaajiluudha, fedha waaqayyo gochuudha. Isa kanaaf waamamni. Erga waaqayyo isa kanaan waame immoo isa waaqayyotti tolu sana, waaqeffannaa waaqayyotti tolu sana, tajaajila waaqayyotti gammadu sana waaqayyoof bara keenya guutuu dhiyeessuuti nuuf ta'a. Isatti guddachuuti nuuf ta'a. Isa cimsinee qabachuuti nuuf ta'a. Isa waaqayyotti gammadu, isa fuula dura waaqayyotti foolii gaarii ta'e kana waaqayyoof dhiyeessu, akkasitti waaqayyoof sagadu. Isa kana kan sagalee waaqayyo nutti himu keessa deebii boqonnaa 10 irratti lakkoofsa 12 irratti akkas jedha. Ammas yaa Israa'el, waaqayyo gooftaa kee sodaachuu, karaa isaa hundumaa irraa deemu, isaa jaallachuu, garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan waaqayyo gooftaa keef hojjechuu malee waaqayyo gooftaan kee maal sirraa barbaada ree jedha. Yaa Israa'el, waaqayyoon sodaachuu, karaa isaarra deemu, yaada kee guutuutiin, garaa kee guutuutiin waaqayyoof hojjechuu kee malee waaqayyo maal sirraa barbaada ree jedha. Kanaaf firoota koo waa tokko si yaadachiisee darbuun barbaada. Yeroo hundumaa, yeroo baay'ee namoota lama jira waldaa keessa. Namoonni warri tokko yeroo hundumaa waaqayyo irraa waa barbaadu. Waaqayyo irraa waa argachuudhaaf gara waaqayyo dhufu. Kanarraa kan hafe isaaniif jireenyi biraan jiru. Warri kaan immoo waaqayyo irraa waaqayyoon abdii godhatu. Waaqayyoon akka abbaa isaanii ta'e akka innis kennaa isaaniif kenne beeku. Isaanis immoo waaqayyoo fi of kennu. Jireenya isaanii waaqayyo waan isaanirraa barbaadu. Waaqayyo irraa waa barbaadu duwwaa utuu hin ta'in waaqayyo waan isaanirraa barbaadu waaqayyoof kan dhiyeessani. Namoota akkasiitu waldaa keessa jira. Egaa jireenya keenya keessatti kan waaqayyo nurraa barbaadu, nuuf waaqayyo gidduu hariiroo jaalalaa jira. Jaalalli immoo fudhachuu duwwaa miti, jaalalli kennuu barbaada. Waaqayyo irraa argannee waaqayyoof kennuu nurra jira. Jireenya keenya waaqayyoof kennu, galata waaqayyoof dhiyeessuutu nu barbaachisa. Sagalee waaqayyoo kan inni jedhu yeroo hundumaa naaf kenni kan jedhu kan hin quufne tokkoffaan Si'oolidha. Lammaffaan abiddaadha. Abiddi quufee hin beeku. Waatti yoo qabate laga gubee abiddi hin quufu. Si'ool immoo gadi inuma fudhataa. Nu garuu akkas miti. Waaqayyo irraan fudhannaa, waaqayyoof hin laanna. Waaqayyoof ulfina laanna. Waaqayyoon jireenya keenya laanna. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa waaqayyo maal narraa barbaada jechuun nurra jira. Irraa gaati ammas waaqayyo nurraa barbaadu kana waaqayyoof dhiyeessu. Isa kana irratti an dubbadha. Waaqayyo kan inni keessa kaa'e isa kana. Waanuma waaqayyo naan jedhan isiniin jedha. Kanaaf egaa jireenya keenya keessatti waaqayyo kan inni nurraa barbaadu beeknee isa waaqayyoof dhiyeessu. Waaqayyo immoo yaada keenya guutuutiin, garaa keenya guutuutiin waaqayyoof hojjechuu. Hiikti inni tokko waaqayyoon waaqessuu jedha. Akkati waaqayyoon waaqessitu malee waaqayyoon maal sirraa barbaada ree yaa Israa'el jedha.
waaqayyo garaa keenya guutuutiin yaada keenya guutuutiin akka nu isa waaqessu nu barbaada. Ergaa namni kufee jannata keessaa ba'ee booda waaqayyo saba kan isaa ta'e barbaada ture. Sababiin isaa waaqayyo yeroo jalqaba nama uume isa jalqabaa abeeltuu waaqayyoo fi kennaa dhiyeesse, aarsaa dhiyeesse, kennaa dhiyeesse isa jalqabaa. Kennaan abeel waaqayyo duratti fudhatama ture beektu. Amma obboleessi isaa Esaawu naafutti. Sana booddee dhaxanii gaafa ilaaltani Nohitti waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. Namoonni akkasii sana booda waaqayyo Abrahaamin fudhate gaa qomoo kan isaa ta'e waaqayyo gara biyya lafaa dhufuudhaaf nama hundumaa gara hojjetaa isaatti namni hundumtuu seexana waaqessu biyya lafaa tajaajiluu irraa gara waaqayyotti akka deebi'u waaqayyoon akka waaqessu waaqayyoon akka tajaajiluuf waaqayyo karaa qopheessaa ture. Abrahaamin waamuu isaarraa kan ka'e Abrahaamis waaqayyoo fi aarsaa dhiyeesse. Egaa bara durii keessa namoonni waaqayyoof aarsaa dhiyeessu. Abrahaam booddee ergaa sabni waaqayyoo tokkummaadhaan waaqayyoon waaqessutti ka'anii jalqabee waaqayyo seera fuula isaa duratti ittiin aarsaa dhiyeessan waaqayyoon ittiin waaqessan waaqayyo seera isaaniif kaa'e. Kanaaf lubootatti waaqayyo fuula duratti aarsaa dhiyeessa sababa akka bu'e. Luboonni Israa'el gidduudhaa erga ba'anii erga waaqayyo seera lubootaa isaaniif kennee kaasee waaqayyoof aarsaa dhiyeessu sabni Israa'el fuula dura waaqayyo dhaabbatu waaqayyoof ulfina kennu. Kanaaf firoota kootii sagaleen waaqayyoo akkas jedha. Nu egaa ga'een keenya waaqayyoon waaqessuudha. Sabni waaqayyoon waaqessu immoo waaqayyo biraa gatii qaba. Isa wajjiniin wal bira qabne akka ilaalluun barbaada. Namni yaada isa waaqayyo barbaadu sana akka waaqayyo barbaadutti yoo waaqayyoof hojjete akka waaqayyo barbaadu sanatti namni waaqayyoof yoo sagade waaqayyoof yoo aarsaa dhiyeesse waaqayyo biraa gatii qaba. Waan gatii hin qabneef dadhabna miti. Waan gatii hin qabneef asitti walitti qabamne miti. Har'a fuula dura waaqayyootti inni nu dhiyaanne, inni nu waaqayyoon waaqessinu, inni nu horii keenya laannu, inni nu umurii keenya laannu. Dargaggoonni dargaggummaa keessan kan isin kennitaniif inni waaqayyo duratti gatii qaba. Yeroo nurraa hafe miti, hinjooroo taane miti, wallaaloo taane miti, akka namoota kaanii baanee bashannanuu dadhabnee miti. Kan fuula dura waaqayyotti walitti qabamne waaqayyoon barbaaddachuun waaqayyoon waaqessuun gatii qaba waan ta'eef galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf akkas jedha Seera Ba'uu boqonnaa 23 akkas jedhee dubbate waaqayyo. Lakkoofsa 25 irratti ana waaqayyo gooftaa keef hojjedhu hiikni tokko waaqeffadhu jedha. Ani immoo midhaan kee fi bisaan kee nan eebbisa. Dhukkubaa si keessaa nan balleessa. Biyya kee keessaa dubartiin ulfi irraan ba'u yookaan dubartiin dhala dhabduu hin taatu. Bara jireenya kees guutuutti siif nan kenna jedha. Ana waaqayyo waaqa kee maal godhi? Ana waaqayyo waaqa kee hojjedhu yookaan waaqeffadhu. Ani immoo midhaan kee bishaan kee nan eebbisa. Ameen jedhaa kaa. Ameen. Warri waaqayyoon waaqeffatani waaqayyo midhaan isaanii bishaan isaanii eebbisa. Waaqayyo waaqa eebbaati, waaqa nama eebbisudha. Eebbi immoo kan inni argamu kadhachuun gaariidha. Eebba argachuudhaaf fedhuun gaariidha. Garuu isa kanarra darbanii waaqayyoof hojjechuun waaqayyoo fi aarsaa dhiyeessuun garuu hin caala. Kadhannee fedhi keessa keenya jiraatee waaqayyoon hin waaqessinu, waaqayyoon hin tajaajilu taanaan kakuun sagalee waaqayyo kun nun argatu. Kakuun sagalee waaqayyo kun barbaaddachuun fedhuun waa tokkodha. Kadhachuun nu barbaachisa. Itti fufnee garuu waaqayyoon waaqa keenya waaqeffachuu yookaan isaaf hojjechuutu nu barbaachisa. Warra waaqayyoon hojjetan waaqayyo hin eebbisa. Midhaan kee bishaan kee nan eebbisa. Dhukkuba si keessaa nan balleessa si gidduudhaa jedhe waaqayyo. Kakuun waaqayyo isa kanadha. Kanaaf egaati
waaqeffannaa waaqayyotti tolu waaqayyoof dhiyeessu kan waaqayyotti gammadutti waaqayyoof hojjechuu nuyi guyyaa gooftaa Yesuus Kiristoositti amannee kaasnee gooftaa Yesuus gooftaa kootani cubbamaadha ati naaf duuteetta ati naaf du'a keessaa kaateetta jennee sekeendii amannee kaafnee fayyineerra. Gara waaqayyo yoo deemne jireenya bara baraa arganna. Kan nu biyya lafaa turru garuu waaqayyoof hojjechuudhaaf. Kan nu biyya lafaa turru garuu waaqayyoon waaqessuudhaaf. Biyya lafaa kanarratti waaqayyo saba kan isaa ta'e barbaada. Saba isa waaqessu, saba isa tajaajilu barbaada waaqayyo. Namoota hundumaa huumee, namoota hundumaa baasee galcha waaqayyo. Namoota hundumaa nyaachisa, cubbamootaafis qajeelotaafis aduu baasa. Namoonni baay'een garuu waaqayyoon hin waaqeffatani. Namoonni baay'een garuu waaqayyoof hin hojjetani. Warri kaan seexanaaf hojjetu, warri kaan namaaf hojjetu, warri kaan jallina hojjetu. Kanaaf waaqayyo saba kan isaa ta'e saba waaqayyoon waaqessu barbaada waaqayyo. Egaa nu immoo erga waaqayyoon waaqessuudhaaf waaqayyo carraa nuuf kenne, erga waaqayyo amantii nuuf kenne, waaqeffannaa waaqayyootti tolu waaqayyoof dhiyeessuutu nurra jira. Kanatti guddachuu, inni kun jireenya keenya keessa jiraachuu, isa kana waaqayyotti waan tolu hojjechuu, waaqayyotti waan tolu akka tolutti waaqayyoon tajaajilu jabeessinee qabachuu. Yeroo waaqayyotti waan tolu gootanii biyyi lafaa isinirratti ka'a, seexanni isinirratti ka'a. Bara kana keessa namni waldaa dhaquun seexana badaan raasu. Garuu adda baaftanii waaqayyoof jiraachuu gaafa jalqabdani, fedha waaqayyoo gochuu gaafa jalqabdani diinni hin aara. Lolatti isinirratti ka'a. Garuu waaqayyo immoo waa'ee keessaniif hin lola. Kanaaf waan waaqayyootti tolu gochuu, kanaaf waaqeffannaan waaqayyootti tolu isa kam tokkoffaa. Waaqeffannaan waaqayyootti tolu yaada garaa qulqulluudhaan waaqayyoon waaqeffachuudha. Yaada garaa qulqulluudhaan waaqayyoon waaqeffachuudha. Ilaalaa gaa namni waa garagaraa keessa jiraata, waa garagaraa keessa darba. Waaqayyoon nama uumeeti eenyummaa namaa namumaaf dhiise waaqayyo. Isin keessaa mana ijaartanii mana keessan keessatti mana keessan isa ijaartan keessa itti galuudhaaf mana keessan keessatti waan barbaaddan gochuudhaaf mirgi keessan kan sarbamu jira jedhee yaadu. Garuu waaqayyo nama uume harka isaatiin hojjete yaada garaa namaa fedha namaa namaaf dhiise waaqayyo. Inni kaan yaada garaa isaa qulqulleeffatee, inni kaan yaada garaa isaa eeggatee yaada qulqulluutiin waaqayyo dura jiraata. Inni kaan immoo yaadni garaa isaa babbadee yaada hamaatiin jallaatiin mana waaqayyo keessa jiraata. Kanaaf waaqayyo yaada garaa keenyaa akka nu qulqulleeffannu barbaada. Bara kakuu moofaa keessa namoonni gara waaqeffannaa gara mana waaqayyoo gaafa dhufanii seera of qulleessuu kan jedhamuti mana qulqullummaa balbala irratti raawwatama. Seera of qulqulleessuu yeroo baay'ee saban yeroo baay'ee tajaajilu waan itti himu jira, tajaajiltootatti waan inni himu jira. Bara kana bara durii keessa namoonni luboonni waaqayyoof gaafa aarsaa dhiyeessanii gara qulqullootaatti gaafa ol galanii miila isaaniitti finyooti nama tsilaatsiliititti kaa'ama. Maaliif? Carraa lama qabu. Okaan hin oolanii hin ba'u, okaan hin du'u. Yoo jireenyatti jiraatan waaqayyo aarsaa isaanii yoo simate tsilaatsilii sana walitti rukutu shakuuraa jedha. Shakuuraa jechuun ani jireenyatti jira jechuudha. Yoo du'e immoo finyoodhaan gottotamee ba'a. Waaqayyoon inni waaqessinu sun egaa waaqa sana hin jijjiiramne. Waaqatti geessinu yookaan waan akka barbaannetti goonee barbaadde fudhadhu jennu miti. Waaqni sun hin jijjiiramne. Araara isaati bara araaraa waan ta'eef dhiiga nu dhangala'een waaqayyo nuuf obsarraa kan hafe arras waaqayyo qulqulluudha. Arras waaqayyo jireenya qulqullaa barbaada isa waaqessuudhaaf firoota ko. Kanaaf waaqayyo jireenya namoonni kanaaf bara kakuu haaraa moofaa keessa waaqeffamanii gara qulqullootaatti ol galu. Dhiqatanii
sodaadhaan mana waaqayyotti ol galu. Hin dhiqatu, mansaat siraat, hin qulqulleeffatu, hin miiccatu. Arra garuu anaafisin bisaaniin dhiqannee qulqulloofna miti. Waa'ee keenyaaf dhiiga dhangala'ee dhiiga hoolaa sana jira. Isaan yaada garaa keenyaa qulqulleeffachuu. Ibroota boqonnaa 10 irratti isa kana kan inni nutti himu. Kanaafis jedha lakkoofsa 22 nuyi warraa yaanni garaa isaanii hamminatti qulqulleeffamee dhagni isaaniitis bisaaniin qulqullaa'anii dhiiga dhiqamee taanee kottaa gara guutummaa waaqayyotti hin dhiyaannaa jedha. Gara teessoo waaqayyotti hin dhiyaanna. Warra yaada garaa isaanii qulqulleeffatan taanee yaada isaa miiccatanii amaareffi isaa immoo badamuu tarayteen jedha. Dhiiga Kiristoosin dhiqannee gara teessoo ayyaana isaatiitti kottaan dhiyaannaa jedha. Kanaaf firoota koo yeroo hundumaa of qulqulleessuudhaan of miicuudhaan yaada qulqullaa'aa qabaannee waaqayyo fuula duratti dhiyaachuu. Egaa erga dhufnee kadhannaan keenya waaqeffannaan keenya fuula dura waaqayyotti akka inni fudhatama argatu. Sababiin isaa waaqeffannaan yeroo jennu faarfannaa duwwaa miti. Waaqeffannaan waaqayyoof hin sagannaa, waaqayyoof kennaa kennina. Teenyee waa sagalee waaqayyoon kabanyee sagalee waaqayyoo kabanyee yeroo sagalee isaa dhageenyu waaqeffannaan inni kun. Wanti nu mana kana keessatti goonu hundumtuu waaqeffannaadha. Waaqayyoof aarsaadha. Aarsaan keenya immoo waaqayyo fuula duratti fudhatama akka argatu. Waaqayyo akkuma sagalee isaa irratti dubbate midhaan keenya bishaan keenya akka inni eebbisu, dhukkubaa akka nu gidduudhaa balleessu, umurii keenya guutuu akka inni godhu nuuf kakateera waan ta'eef nu immoo fuula dura waaqayyotti waan qulqullaa'aa kana dhiyeessuutu nurra jira. Waan qulqullaa'aa, yaada qulqullaa'aa. Phaawulos isa kana kan inni dubbatu, isa kana kan inni jedhu. Akkas jedha Ximootiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:3 irratti, Waaqayyoon isaa ani akkuma abboota kootiitti yaada garaa qulqulluudhaan hojjedhuuf nan galateeffadhaa jedha. Phaawulos akkuma abboota kootii Iktini tokko nan waaqeffadhuedha. Akkuma abboota kootii maal kan hin godhu? Isaa ani akkuma abboota kootii yaada garaa qulqulluudhaan hojjedhuuf. Yaada garaa qulqulluutiin waaqayyoof hojjeta Phaawulos. Yaada garaa qulqulluutiin waaqayyoon waaqessa. Namni ala namaa ilaala miti, waaqayyo duwwaa keessa namaa ilaala. Kanaaf anis akka nama waaqayyotti, akka qaama waldaa kiristaanaa qaama ta'etti itti gaafataman narra jira waan ta'eef dhugaa waaqayyo isinitti dubbadhee jireenya keessaniif waan fayyadu tokko isinitti himee deemuun barbaada malee wal ifnee deemnaan gatiin qabu. Waan jireenya keessan irratti hafu, waan guddina keessan irratti waa dabalu, waan eebba keessan irratti waa dabalu yooma xinnoo jabaataa ta'e iyyuu, yoonuma xinnoo nutti ulfaate iyyuu dhugaa kana isinitti himee jireenyi keessan waaqayyo duratti fudhatama argatee yoo jiraanne biyya lafaa keessatti ulfinaan akka wal arginu, yoo jiraachuudhaaf biyyi lafaa kanarra immoo godaanne mootummaa waaqayyotti akka wal arginu dhugaama waan fayyadu jedhee waaqayyo keessa koo kaa'ee isinitti himuun barbaada. Kanaaf egaa firoota koo Phaawulos waaqayyoon yaada garaa qulqulluutiin waaqessa. Yeroo hundumaa seexanni yaada garaa keenyaa balleessuu, yaada garaa keenyaa xureessuu barbaada. Yaada garaa quxxuraatiin, yaada garaa qulqulluun taaneen waaqayyoon arguun garuu hin danda'amu. Ibroota irratti isa kana jedha. Qulqullaa'uudhaaf itti yaadaa isa malee qulqullummaa malee waaqayyoon arguun hin danda'amu. Erga dhufne waaqayyoon arguu qabna. Waaqayyo immoo qaama isaa uffateetu hin ta'in hojiin waaqayyo nu gidduutti mul'ata. Waaqayyo fuula isaatiin, waaqayyo eebba isaatiin, waaqayyo nagaa isaatiin nu gidduutti mul'ata.
waaqayyoon arguudhaaf immoo yaada qulqulluu qabaachuu, yaada keenya qulqulleeffachuu, yaada keenya miiccachuu, dhiigni nuuf dhangala'e suni gatii qaba waan ta'eef anaaf isiniif kan ittiin qulqulleeffannu dhiigni Kiristoos nuuf dhangala'eera. Isa kana gaatii Phaawulos akkuma abboota kootii yaada garaa qulqulluudhaan isan hojjedhuuf jedha Waaqayyo hojjete. Yaada garaa qulqulluutiin Waaqayyoon waaqessa. Kanarraa kan ka'e Phaawulosin gaafa ilaaltan yaada garaa qulqulluutiin inni waaqessu Waaqayyo guyyaa gidiraatti isa bira jira. Haxanii gaafa ilaaltan hojii ergamootaa boqonnaa 27 seenaa sana beektu Phaawulos qabamee markabaan deemaa yeroo jiru sana dhaab isaaniitti irratti ka'e. Utuu dhaabni isaanii sun isaan jeeqaa jiru Awuraaqis kan jedhamu itti dabalame. Gaafa itti dabalamu immoo bidiruun isaanii caccabuutti ka'e. Hamma asumatti warri dur of amanatanii ka'anii inni bidiruu sana oofu hundumtuu hamma dadhabanitti halkan ta'e itti dukkanaa'e waan qaban hundumaa isaanitti gatuutti ka'anii caccabee bidiruun caccabee jiraachuudhaaf gaafa abdii kutatanii akka jedhe Phaawulos 27 lakkoofsa 23 irratti hinnani kan isaa ta'e hinnani waaqessu Waaqayyo galgala kanatti ergamaa isaa ergee akkas naan jedheedha. Hinnani waaqessu dura maalan godhadheera hinnan hojjedhu fedhanni kun dura yaada koo guutuutiin hinnani waaqessu waaqa abboota kootiidha karaa koo qulqulluudhaan hamma isa waaqessu sana gaafa dhaan bisaanii ka'ee jiraachuuf abdii kutatanii foolii du'aa keessa keenyatti dhageenyee turre jedha. Utuu kanatti jiraniitidha dhiphina keessattuu jiranii Waaqayyo ergamaa isaa erge. Ameen. Warra Waaqayyoon dhugaatti waaqessaniif rakkina isaanii gidduutti Waaqayyo gidduu galaaf, dhiphina isaanii gidduutti Waaqayyo gidduu galaaf ergamaan Waaqayyo dhufeetidha. Yaa Phaawulos ittiin jedhe jabaadhu ganaa fuula dura Qeesaariin dhaabbattaa jedhe. Ameen jedhaaka. Warri Waaqayyoon waaqessanii qilleensa bubbeen irratti ka'a malee hin badani. Waaqayyo isaan ceesisa, Waaqayyo galmaan isaan ga'a, Waaqayyo kakuu isaa biraan isaan ga'a. Umurii keenya deemsa keenya seexanni guyyaa barbaade hin balleessu. Bubbeen ka'eef hin bannu, qilleensi ka'eef hin bannu. Inni nu jiraachisu Waaqayyo teessoo irra jira. Inni nu jiraanneef, inni nu hojjenneef, inni nu yaada qulqulluutiin isa tajaajille Waaqayyo guyyaa gidiraa keenyaa gidduu gala. Biyyi lafaa kun immoo mootummaa raafamuudha miti. Sagalee Waaqayyo mootummaa jabaa miti raafama. Mootummaan biyya lafaa qilleensi irraasaa, bubbeen irraasaa. Innani waaqessu, innani kan isaa ta'e Waaqayyo galgala kana ergamaa isaa ergee yaa Phaawulos hin sodaatin ganaa fuula dura Qeesaariin dhaabbattaa naan jedhee jedha. Kanaaf yaa namoota sana hin sodaatinaa. Waaqayyo akkas naan jedheera, akkuma inni naan jedhe akka inni ta'u Waaqayyo nan amanaa jedhe. Erga isa kana dubbatee booda bidiruu caccabaatiin Waaqayyo ceesiseetidha. Dhaxxanii gaafa ilaaltan dhumarratti nagaadhaan ce'anii jedha. 28 irratti lakkoofsa 1 irratti nagaadhaan ce'anii. Kanaaf warri yaada qulqulluutiin Waaqayyoon waaqessan Waaqayyo wabii isaaniiti. Waaqayyo gidduu guyyaa gidiraatti gidduu isaaniif gala. Waaqayyo du'aa jireenya isaaniitti ala mijeeffatee dhufe gidduu galeetidha isaan tarkaanfachiisa. Kanaaf akka nama Waaqayyootti amma jecha tokko isinii kadhachuun barbaada. Yaada qulqulluutiin garaa qajeelaatiin warra Waaqayyoon waaqessitan, warra Waaqayyo loluuf, warra Waaqayyo gargaaru Waaqayyo isin haa godhu maqaa Yesuusiin. Ana dhagaa erga waaqessuun keenya nafne yaada garaa qulqulluutiin. Isa kana kan Waaqayyo akka inni nuuf lolu, akka inni nuuf birmatu, akka inni nuuf falmatu kan godhu yaada garaa qulqulluutiin. Yeroo tokko paasterii tokko takkas jedhe, tajaajila tokko nagade mana namaatti itti qabamu hojjetoota fellowshippii qabu guyyaa jimaataa sa'aatii 5:00 gaafa naqee ol galudhe naannoo sana wotaaddaroonni jiru, jeneraalonni jiru, shaambaloonni jiru. Barri gaafa ol galu jedhe dhaabbatanii maaraga isaanii ofirraa baasu jedhe. Ofirraa baasaniiti dhufanii jilbeeffatu. Kana booddee
gaafa isaan baansa tokkoon gaafadheedhe maaliin manni isin achi dhaabbattanii ofirraa baaftan ennaani amma iddoo kanatti shaalaqaan hin jiru iddoo kanatti matolaqaan hin jiru iddoo kanatti jeneraalli hin jiru hundi keenya waaqayyoof saganna waan ta'eef achitti baafnee dhufnedhan kanaaf firoota koo waan ba'uun isaaf ta'u achitti baafne iddoo kanatti iddootti waaqayyoof sagadamudha iddootti kanatti iddoo teessoo waaqayyoo teessoo qulqusaa duratti dhiyaannee ulfina waaqayyoo arginu waaqayyoo wajjin wal arginu dhimma keenya waaqayyootti himannu ayyaana waaqayyootti argannudha kanaaf yaada garaa keenya qulqulleeffanne dhiiga Kiristoos hin miicamne warra nu gaddisiisaniif dhiifne yakkatuun lakkaayin garaa qulqulluudhaan fuula dura waaqayyootti dhiyaachuu inni lammaffaa hafuuraaf dhugaadhaan waaqayyoo waaqessu waaqayyoo warra hafuuraaf dhugaadhaan isa waaqessan barbaada gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana kan inni jedhe Yohaannis 4 irratti waaqayyoo hafuuraaf dhugaadhaan immoo warra isaaf sagadanii barbaada waaqayyo dhugaadhaan hafuuraan ameen ameen warra maaliin dhugaadhaan hafuuraan dhugaa jaalalli isaanii dhugaa kennaan isaanii dhugaa faarfannaan isaanii dhugaa arraba duwwaa miti aasaa duwwaa miti dhugaan keessan madda dhugaan bara baraan jiraata dhugaa keessa isaaniitiin warra dhugaaf hafuuraan isaaf sagadan barbaada waaqayyo warra isaaf aarsaa dhiyeessan barbaada waaqayyo kanaaf dhugaadhaan hafuuraan firoota koo waaqayyoon waaqessu warri dhugaadhaaf hafuuraan waaqayyoon waaqessani baroota garaa garaa keessatti rakkinni irratti ka'eera beektu dhugaadhaan waaqessu waaqayyoon haalli mijatees mijachuu baates isaaniif waaqayyo dhugaadha waaqeffannaan isaaniif sirriidha atanii gaafa laaltanii raajii Daani'el boqonnaa 3 keessatti dargaggoota 3 argitu warra waaqayyo waaqessatan Siriyaaq Misiyaaq fi Abdiraagoo inni isaan sagadan waaqayyoof dhugaadhaan sagadu gaaf tokko garuu mootiin waa tokko godhe dhaabeetidha waaqa tolfamaa dhaabee namni hundumtuu kanaaf haa sagadu jennaan gaafa qaxaroon qabamee namni walitti qabamee xurumbaan afuufamee imbiltaan rukkutamee gaafa namni jilbeeffatee sagadu dargaggoonni 3 sun dhaabatanii sagadan dhaqanii mootiitti himan mootiin dheekkamsisaa dheekkame hin aare waamee maaliif hin sagaddani eenyutu isin oolchuu danda'a jennaan dhaabbatanii akkas jedhanii inni nu waaqessinu waaqayyo ibidda kanas harka keessa nu oolchuu danda'a jedhan ameen warra dhugaadhaan murteessanii waaqayyoon waaqessanii waaqayyo oolchuu danda'a kana booddee qabamanii ibiddatti darbataman beektu seenaa sana abidda harki isaanii hidhamee gaafa darbatamanii gaafa dhaqee deebi'anii ilaalanii harki isaanii hidhaan isaanii hiikamee ibidda keessa deddeebi'u 3 ta'anii darbatamanii 4 ta'anii tokko bifa ergamaa waaqaa fakkaata jedhan akka ittiin achi keessaa ba'anii jireenyatti jiraatan dhugaaf hafuuraan waaqayyoon waaqessu sagalee waaqayyoo akka jedhu namni hundumtuu jedhe Phaawulos yoo isa gane waaqayyoof hin gane waan ta'eef bara baraan amanamaa ta'ee jiraatadha waaqa amanamaadha inni nu waaqessinu waaqa dhugaadha inni nu waaqessinu dhugaadha waaqayyo dhugaadhaan warra isaaf hojjetan barbaada garaa isaanii irraa gatii baasuun yoo jiraate gatii baasuudhaaf rakkinni yoo jiraate isa amanan isa waaqessan kana gatii baasuudhaaf warra qophaa'an sana barbaada waaqayyo kanaaf dhugaadhaaf hafuuraan waaqayyoon waaqessu kan biraan waaqeffannaan waaqayyotti turu waaqeffannaa aarsaa qabu aarsaan bara kakuu moofaa keessa sabni Israa'el luboonni gaafa waaqayyoof aarsaa dhiyeessan kennaan hin dhufaa hin qalamaa hin gubataa aarsaan isaa aarri isaa gooftaatti hin tolaa inni aarsaa dhiyaate sun sana booddee hin jiraatu garuu foolii sana waaqayyoo sunfatee fudhateera macaafa qulqulluu keessatti gaafa laaltanii
waaqeffannaan aarsaa malee guutuun ta'u. waaqeffannaan irraan deebi'a aarsaa malee guutuun ta'u. wanti nu waaqayyoon fuula duratti dhiyaannu akkuma hundumti keenya arra gatii baafne dhiyaanne gatii nu kaffalchiisa waaqayyoon waaqessuun waaqayyoof hojjechuun. garuu gatiin baasuun keenya dogoggora miti. gatii baasuun keenya yakka miti. gatiin baasuun keenya waaqayyo nu wallaalee miti. waaqayyo tajaajila gatii qabu jireenya gatii baasaa qabu isadha kan waaqayyo suunfatu. foolii sana namoonni baay'een yeroo isaanii mijatu duwwaa tajaajilu, yeroo isaanii mijatu duwwaa waaqayyoon waaqessu. inni bashannanadha, inni aarsaa miti. iddoon kun immoo iddoo bashannanaa miti, iddoo aarsaan dhiyaatudha. aarsaa jireenya namaa tokko tokko keessa waan aaru jira. rakkinni keessa inni sin gubattan, inni sin gatii baaftan, inni sin dhiibamtan waaqayyoof aarsaadha. inni sin kennitan waaqayyoof aarsaadha. aarsaa sana aarsaadhaan egaa warri waaqayyoof aarsaaf godhanii gatii baasanii waaqayyoof aarsaa dhiyeessan isa kana kan waaqayyotti tolu. kanaaf yeroo tokko yoo nuu ta'es yoo ta'uu baates akkuma faarfannaa irratti jiru waaqayyoon hin waaqessina. tabbattis dachaattis argachuuttis dhabuuttis waaqayyoof aarsaa dhiyeessina. akkuma dura isinitti hime dur namoonni waaqayyo aarsaa qalmaa waaqayyoof dhiyeessu turan. qalma inni waaqayyo isa filate Abrahaam dhaxxanii gaafa laaltanii seera uumamaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 irratti waaqayyo dhufeetidha. ilma kee isa jaallattu Yisihaaqin aarsaa godhii naaf dhiyeessi ittiin jedhe. waaw aarsaa godhiti naaf kenni. egaa waaqayyo Abrahaamin waan baay'ee waaqayyoof aarsaa godheera. jalqaba gaafa waamamee ba'e waaqayyoof aarsaa dhiyeesse. dhaqee waaqayyoof kurnoo kenne. kana booda waaqayyo jireenya aarsaa qabu dhiyaata ture. rakkina baay'ee guyyaa baay'ee isa turee eeggate Yisihaaqin aarsaa godhi naa kenneedha waaqayyo. kana booda seenaa isaa beektu haadha manaa isaatti nimne Yisihaaqin fuudhee ibidda fuudhee qoraan fuudhee bishaan fuudhee gara iddoo aarsaa godhutti deeme. gaafa karaarra deemu mucaan akkas jedhee abbaa jedheen. olaanis mannoo abiddis kunooti, qoraan kunooti, meerree oolaan aarsaa jedheen. oola aarsaa barbaada waaqayyo. oola aarsaa ta'uu barbaada. meerree oolaan aarsaa ta'u. inaan Abrahaam akka jedhe oolaa isaa aarsaa ta'u waaqayyoon qopheessaa jedhe. hamma numaatti deeme. dhaqee Yisihaaqin harkaan miila isaa hidhee gaafa cibsee dhaxanii gaafa laaltanii billaa gaafa fuudhuu waaqayyo akkas jedhe. dhiisii waa tokko irratti hin godhiin jedhe. akka ati na jaallattu akka tokkicha ilma kee nan dhoowwanne argeera jedhe waaqayyo. akka ati naaf abboomamtu argeera jedhe. kanaaf firoota koo waaqayyo jaalala waaqayyoof qabnu, fedha waaqayyoof qabnu, of kennu waaqayyoof qabnu. waan jaallannu caala waaqayyoon jaallannee waaqayyoof aarsaa dhiyeessinee waaqayyo isa kana ilaaluu barbaada. kan nama dhibu dhaxxanii gaafa ilaaltan mucaa kee nan dhoowwanne waan ta'eef ani immoo sin eebbisaa ittiin jedhe waaqayyo. qomoon biyya lafarraa hundumtuu sirraa eebbifamu, sirraa kan ka'e hin eebbifamu ittiin jedhe. sababiin isaa Abrahaam Yisihaaqin waaqayyoof qaleera. Yisihaaqi billaa fuudhamee mormi isaa hin cinne malee Abrahaam keessatti qalameera. fixeera Abrahaam Yisihaaqin gaafa manaa ka'ee qale. kaasa sana barbaade egaa waaqayyo. isa waaqayyo garaa jabaa ta'e inni ilma isaa dhiyeesse sana arge waaqayyo. kana booda kakuusaa Abrahaam wajjiniin waaqayyo jabeessee itti fufe. kanaaf jireenya keenya keessatti waan waaqayyoof aarsaa goonu yoo nutti ulfaate iyyuu, yoo gatii nu baasise iyyuu waaqayyoof aarsaa goone dhiyeessuu. waaqayyoof fuula duratti aarsaa kan godhamu. dhaxxanii gaafa ilaaltan macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 7 irratti Israa'eloota diinonni isaanii waraanuudhaaf gaafa dhufanii
sabni Israa'el akka jedhan lakkoofsa 9 irratti Saamu'eelin dhufanii Waaqayyoon nu kadhadhu jedhan. Garuu inni immoo hoolaa tokko fuudheetidha, xobbotii tokko fuudheetidha qalee Waaqayyoof aarsaa dhiyeesseedha. Kana booda Waaqayyo sagalee qaqqawweessaatiin diinota isaa lolee gidduu galee Waaqayyo diinota isaa irratti mo'icha isaaniif kenne. Kana booda iddoo sanatti gaafa ilaaltan dhagaa tokko fuudhee isheen Misiphaa gidduu kaa'ee akkas jedhe, Abeenezer amma irraatti Waaqayyo nu gargaareera jedhe. Waa tokko isinitti mee darbuun barbaada. Warri Waaqayyoof aarsaa godhan, warri Waaqayyoof of kennan, warri Waaqayyoof galata dhiyeessan Waaqayyoon gargaara. Gidduu galee gargaara. Harka diinaatti hin kennu, harka hamaatti hin kennu. Waaqayyo saba isaan gargaara. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Inni kan biraan isa dhumaa kan biraan waaqeffannaan Waaqayyotti tolu, waaqeffannaa yeroo hundumaa Waaqayyoof dhiyaatu. Yeroo hundumaa akan waaqessinu barbaada Waaqayyo. Yeroo hundumaa asittis manattis iddoo hojii keenyaattis nu kan eenyuti? Kan Waaqayyooti. Warra Waaqayyoof ulfina kennan, warra Waaqayyoon waaqessan akka taanu barbaada Waaqayyo. Isa kanadha. Namoota Waaqayyo keessaa jireenya Daani'eel ilaalla. Daani'eel nama Waaqayyoon waaqeffatu ture. Gaaf tokko garuu seera dhufe. Seera guyyaa 30 mootii irraa kan hafe namni Waaqayyo waaqa isaa waaqeffatiin kan jedhu. Daani'eel labsiin kun yeroo ba'u dhaxxanii gaafa laaltan Daani'eel 6 irratti erga kana dhaga'ee booda Daani'eel dhaqeetidha akka mala isaatii guyyaatti al 3 Waaqayyoon fuula duratti sagada ture. Dhaqeetidha mana isaa keessatti jilbeeffateedha. Dhufanii yeroo ilaalan Daani'eel labsii cabsee Waaqayyoof sagadaa jira. Labsii cabsee. Kana booddee dhufanii mootiitti himan, mootiin hin dhaga'e. Kana booddee takkaa seerri ba'eera waan ta'eef Daani'eelin hoo jaallatee yoo oolchuu hin dandeenye boolla leencaatti darbatame. Ganama ka'ee dhufee mootiin dhaxxanii gaafa laaltani. Ganama ka'ee dhufee Daani'eelin gajjallaa isaatti dhaxxanii gaafa dubbifattan innati yeroo hundumaa innati utuu walirraan kutiin jedha Oromoon ulfisaa. Utuu walirraan kutiin innati waaqeffattu Waaqayyo afaan leencotaa si oolcheeraa. Kana booddee yakki narraan argamne fuula kee durattis yakki narraan argamne waan ta'eef qajeelummaan narraa argameera waan ta'eef Waaqayyoon koo ergamaa isaa ergee afaan leencaa cufee nan miine. Ameen. Ameen jedhaa. Har'a si waaqeffama. Waaqayyo boorii si waaqeffama. Umurii keenya keessatti waaqeffama. Utuu walirraan citiin Waaqayyo waaqeffama. Waaqayyoof hin hojjenna. Har'as Waaqayyoof hojjenna. Booris Waaqayyoof hojjenna. Bara keenya hundumaa Waaqayyoof hojjenna. Akka ittiin kana booda boolla leencaa keessaa dafanii akka isaan baasan ajaje mootiin. Erga achi ba'ee booda akkas jedhe hundumtuu fuula dura waaqa Daani'elitti akka inni rommuu fi akka inni isaaf sagadu biyya kee kan jiru hundumaatti sin ajajeera. Waaqni Daani'el waaqa bara baraan jiraatudha. Mootummaan isaas dhuma hin qabu jedhe. Hin oolchaa, hin of oolchaa. Daani'elin afaan leencaa oolcheera waan ta'eef. Waaqayyoon keenya warra waaqeffatan hin oolcha. Warra isaaf hojjetan hin oolcha. Yeroo hundumaa Waaqayyoon waaqeffatan diinni hin aara. Biyyi lafaa seenatti kaa Waaqayyo garuu oolchaadha. Waaqayyo garuu of oolchaadha. Rakkina nama oolcha, gidiraa nama oolcha, du'a nama oolcha Waaqayyo. Ijoollee isaa oolcha, oolchuudhaan beekama Waaqayyo gidduu galee oolcha. Kanaaf biyya lafaa kanarratti utuu walirraan kutiin warra Waaqayyoo fi hojjetan warra Waaqayyoon tajaajilan barbaada Waaqayyo. Jireenyi biyya lafaa takka ol ba'a takka gadi bu'a beektu. Keessi keenya namummaan keenya takka hin gadda takka hin gammada. Takka nutti qorra takka nutti ho'a. Qilleensi biyya keessanii baay'ee jijjiirama yeroo natti mana jechuudha. Yeroo cabbiin dhufne yeroo adiin dhufe waan aduun dhufe waan ta'eef hin jijjiirama qilleensi iyyuu miti. Jireenya jijjiiramu kana keessatti utuu hin jijjiiramiin warra Waaqayyoon waaqessan barbaada Waaqayyo. Argachuuf dhabuu keessatti utuu walirraan kutiin bara isaanii Waaqayyoof warra kennan barbaada. Umurii isaanii warra Waaqayyoof kennani. Warra macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyo seenaa guddaa isaan keessatti hojjete. Dargaggummaa isaanii Waaqayyoof kennani.
ijoollummaatti kaasanii Waaqayyoof of kennani, bara jabina isaanii Waaqayyoof kennani, bara hiyyuma isaanii Waaqayyoof kennani. Daawit faa mana mootii keessatti Waaqayyoof sagada, lafa onaa keessattis Waaqayyoof sagada Daawit. Macaafa Daawit kan hundumti keenya faa yeroo hundumaa dubbifanneetti jajjabaannu Daawit Waaqayyoof lafa onaa keessatti Waaqayyo afaan isaa keessaa kan ba'u Waaqayyoon, mana isaa keessatti Waaqayyoon akkasittiin isa kana gaa Waaqayyootti kan tolu. Akkaataa kanatti akka nu bara keenya guutuu jireenya keenya guutuu Waaqayyoon fuula dura akka nu dhaabbannu Waaqayyo barbaada. Fuula dura Waaqayyootiitu hin dhibamin. Mana keenya keessatti Waaqayyoon fuula dura akka dhaabbannu barbaada Waaqayyo. Jireenya keenya keessatti Waaqayyo jira. Waaqayyo Waaqayyoodha warreedhaan barbaada Waaqayyo. Namni hundumtuu Waaqayyoon ganeeyyuu nu garuu Waaqayyoon amanu. Ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Ameen jedhaa. Kanaaf jireenya keenya keessatti gaasa Waaqayyotti tolu inni kanadha. Dhumarratti akka bolummaatti, akka tajaajilaa tokkootti, akka gorsaatti kanan isinii kaasu kana keessaa tokko kan ta'e Waaqayyo fuula duratti kan itti tolu aarsaan gaariin tokkummaatiin fuula dura Waaqayyo dhaabbachuu. Tokko taanee utuu waliin qoodiin, utuu waliin harcaasin, utuu gargar hin ba'iin fuula dura Waaqayyo dhaabbachuu akka saba Waaqayyo tokkootti. Xurii kaastanii beektu. Arras iddoo garagaraatti hin argitu. Seexanni yoo gochuu dadhabe kan inni godhu yaada namootaa gargar baasa. Tokkummaan akka namoonni Waaqayyoon fuula dura hin dhaabbanneef. Yaada namootaa waldaa keessatti gargariiraa, maatii keessatti gargariiraa. Firoo tokko fuula dura Waaqayyo jirra. Nu hojjetoota Waaqayyooti. Nuyi warra Waaqayyoof aarsaa dhiyeessinudha. Hojii ergamootaa dhaqaa ilaalaa boqonnaa 2 boqonnaa 4. Hundumti isaanii yaada tokkoof garaa tokkoon fuula dura Waaqayyoo dhaabbatani. Fuula dura Waaqayyootti sagadani. Waaqayyo ulfinaan isaan gidduutti mul'ate. Kadhannaa isaanii fudhate Waaqayyo. Diinota isaanii fuula duratti ayyaana isaanii irratti dabale Waaqayyo. Waaqayyo ulfina kana caalu yeroo nu fuula dura Waaqayyo dhaabbannu ulfina kana caalu mul'achuu barbaada Waaqayyo. Ulfinaan mana isaa guutuu barbaada Waaqayyo. Ulfinaan mana isaa guuta. Abbootiin keenya darban Waaqayyoon arganii, ulfina isaa arganii, eebba isaa arganii, araara isaa arganii, badhaadhummaa isaa arganii darbani. Har'as Waaqayyo sanu beennu oli badhaadhaadha Waaqayyo. Sanu beennu oli ulfina qabeessa Waaqayyo. Sanu beennu oli jabaadha Waaqayyo. Jabinni Waaqayyo qoramee biraan ga'amu. Badhaadhummaan Waaqayyo biraan ga'amu. Abbootiin keenya Daawit faarratti badhaadhummaa Waaqayyo mul'ise, har'as mul'isa Waaqayyo. Ulfina isaa mul'ise, mana isaa ulfinaan inni guute, mana Solomoonichaan ulfinaan kan guute Waaqayyo har'as ulfinaan guutuu danda'a. Garuu waaqeffannaan nu fuula dura Waaqayyotti dhiyeessinu yaada tokkoof garaa tokkoon. Isa kana godhagaa. Waldaan waan qabduuf, waldaan kanaaf waamamte waan ta'eef yeroo baay'ee beektu faarfattoota amma biyya keenya faarfattoota baay'ee jiru takkaatti madarakiitti kan ba'an wayaa tokko uffatanii dhaabbatu. Wayaa tokko uffachuun gaariidha, garuu yaada tokkoof garaa tokko yoo ta'uu baate wayaa duwwaadhaan Waaqayyoon dhufu. Wayaa duwwaadhaan Waaqayyo waaqeffamu, garaadhaan waaqeffama Waaqayyo. Yaada tokkoof garaa tokko qabannee yeroo fuula dura Waaqayyo dhaabbannu Waaqayyo hin dhufa. Waaqayyo dhufnaan immoo cabni wallaaname hin jiru. Waaqayyo dhufnaan immoo hibboon hin hiikamne hin jiru. Waaqayyo dhufnaan immoo namni hin tuqamne hin jiru. Ameen, haleluuyaa. Kanaaf waaqeffannaan keenya bara kakuu haaraa keessa tokkummaatiin fuula dura Waaqayyo dhaabbannee isanuu waamnu Waaqayyo ergamoota gidduutti isa ulfinaan mul'ate Waaqa sana waaqessina nuyi. Ameen. Kanaaf amma danda'ametti yaada tokkoof garaa tokko ta'uu yaala. Gaafa dhufee diinni gargaa keessan gargar qoodu akka Waaqayyoon fuula duratti aarsaan keenya fudhatamaa argachuu hin dandeenye beekuutu nurra jira. Sana dhabneerra bakka sagaleessa fudhata isa Waaqayyotti gammade sana amma dhiyeessuu akka hin dandeenye beekuutu nurra jira. Akeedu Phaawulos amaariff isaa seexaniin hasaabaan si ta'uum jedha. Yaada seexanaa hin dagannu jedha Roomeffi isaa. Hiika kan biraa gaafa dhattanii ilaaltanii
seexanni iddoo inni dhaabbatu iddoo ejjennaa miila isaa iddoo ejjennaa miila isaa hin kenninuuf jedha. Seexanni qaawwa argannaan hin ejjeta, giraawundi argannaan immoo karaa teedhaan dha'uu danda'an. Wal nyaachisaa, wal rukkutaa. Kanaaf yaada siiti iddoo miilli ejjetu iddoo ejjennaa miilaa seexanaaf hin kenninu. Yaada seexanaaf iddoo laannu. Yaanni seexanaa diiguudha, yaanni seexanaa gargar baasuudha, yaanni Waaqayyo immoo ijaaruudha, yaanni Waaqayyo immoo tokko gochuudha. Waaqayyo waldaa ijaara, Waaqayyo maatii ijaara, Waaqayyo saba ijaara. Ijaaruudha yaanni Waaqayyo, diiguun kan seexanaati. Kanaaf ijaaramaa. Tokko ta'a. Fuula dura Waaqayyo dhaabbadhaa. Ulfina Waaqayyo argitu. Inni si waaqessitan Waaqayyo ulfinaan isin gidduutti mul'ata. Ameen. Waaqayyo ulfinaan haa mul'atu. Waaqayyo ulfina isaatiin haa mul'atu. Ani umuriin tajaajila jalqabe keessatti argeera. Waaqayyo yeroo ulfinaan dhufu argeera yeroo baay'ee. Mandaraa garagaraatti biyyatti gaafa tajaajillu, yeroo iddoo tokkotti sagantaan qophaa'u, yeroo tajaajillu, yeroo ulfinni Waaqayyo waldaa keessatti bu'u, mandaraa katamaa keessaa seexanni iyyaa dhufa. Spiikerii hin qabnu. Ulfina Waaqayyo tachi iyyisiise malee sagalee dhaga'anii yammiti. Namoonni dhukkubsatanii bara 80 keessa fidanii yeroo namoota naqani, nama dhukkubsatu, nama maraatuuf harka hidhanii fidanii dhaabu. Dhugaa fuula dura Waaqayyootti kan isinitti himu, isaan keessaati namni harkarra kaa'ee kadhadhe parsantii tokko hin ta'u. Warri kaannutuma kadhachaa jirru argamu Waaqayyo irraa kan ka'e yeroo isaan iddoo ciisanii ka'an, yeroo hidhaan isaanii seexanni isaan irraa caraanee sokkee sansalanni itti hiikamu jakootiin argeera. Waaqayyo dhufnaan nama hundumaaf eebbatta. Nama hundumaaf yeroo tokko nagaatta. Nama hundumaaf hiikamatta. Keessa keenyatti jiidha. Gaaffii keenyatti deebi'a. Waaqayyotu nu qaqqabata. Kanaaf nu immoo Waaqayyoon warra waaqeffannu Waaqayyoof hojjenna. Erga Waaqayyoof hojjenna ta'e tokkummaan fuula dura Waaqayyoo dhaabbannu. Yaada tokkoon, garaa tokkoon. Achi gidduutti Waaqayyo mul'ata. Achi gidduutti Waaqayyo hojjeta. Achi gidduu deddeebi'a Waaqayyo. Akkasittiin waan Waaqayyotti tolu aarsaa dhiyeessine, kakuu Waaqayyo arganne, biyya lafa kanarratti dhiibbaa finne, isa Waaqayyo nuuf kakate lafarrattis waaqarrattis arganne, Waaqayyoof ulfina kennine, Waaqayyoon dhaloota keenyatti agarsiifne akka dabarruuf Waaqayyo ayyaana isaatiin nu gargaaru. Beettu si kana waan isin hubachiisuu barbaada. Dhaloonni hamma jiran yoo Waaqayyoon arguudhaa baatan itti fufuu hin danda'an Gooftaa wajjin. Waaqayyoon nu gidduutti arguu qabu. Argamuun Waaqayyo keessa isaanitti bu'uu qaba. Kan nuttiin amma beekumsa biyya lafaatiin waan garagaraatiin ijoollota keenya chaalenji gochuu hin dandeenyu. Argamuu Waaqayyootiin garuu ijoollee keenya chaalenji gochuu dandeenya. Akka isaan kan biyya lafaa hin taane, akka isaan kan Waaqayyo ta'an, Waaqayyo jira jechuu dandeenya. Inni jiru sun Waaqayyo gaafa inni itti mul'atu, isaan kan Waaqayyo ta'u, kan biyya lafaa hin taane, isaanis umurii isaanii keessatti Waaqayyoon tajaajilanii, Waaqayyoof jiraatanii darbu. Kanaaf kennaan nu dhaloota keenyaaf laannu Waaqayyoodha. Argamuu Waaqayyooti. Waaqayyoon waaqessuudha. Waaqayyoon waaqessuu immoo dirqisiifnee hin goonu. Beettu miti seera biyya keessa hin jiru. Seerri kun har'a kan ba'e miti. Macaafa tokko dhaxanii gaafa dubbifattan waggaa 82 dura seera akkas jedhutu jira. Abbootiin ijoollota irratti amantii isaanii dhiibbaa akka isaan irratti hin finne gochuu jedha waggaa 82 dura. Abbootiin ijoollee mirga ijoollee kana akka hin dhiibne gochuu maal gochuu mirga ijoollee kabajuu jedhan. Akka itti ba'e. Isa kana pilaay godhamaa jira amma biyya lafaa irratti. Murqaan isaa garuu xilqii irraa ture yeroos. Abbootiin yookaan maatiin ijoollota irratti amantii isaanii akka isaan dhiibbaa godhatanii amantii isaanii hin fudhanne gochisiisuu. Kanaaf maal gochuu mirga ijoollee kabajuu. Amma waggaa 18tti ijoolleen waggaa 18 booddee akka isaan mirga isaanii murteeffatan gochuu. Umurii amma waggaa 18tti saala isaanii illee akka isaan hin murteeffanne, akka waaqa akka isaan hin murteeffanne gochuu. Maatiin dhiibbanii akka isaan likoo akkas akka isaan jedhani akka isaan hin goone gochuu kan jedhamu kan karoorfatame isa tappilaay ta'aa jira. Ilaala akkamittiin akka seexanni yaadni Waaqayyootti hin fufne gochaa jiru yaada. Isa kana duwwaa miti. Gaa'ela wal hiikuun
seera qabeessaaf salphaa gochuu waggaa 82 dura. Walii kun salphaa fi seera qabeessa gochuu kana dhagaan maqaa kan jiru. Egaa kun maalidhaa? Gargar baanee gargar facaanee ulfinaan fuula dura Waaqayyoo kan dhaabbanne ijoolleen keenya Waaqayyoon waaqessuu akka ittiin fufnee fi tooftaa qophaa'edha inni kun. Mirga fakkaatee seenaa qophaa'edha. Nu immoo waldaan kiristiyaanaa immoo tokkummaa labsiti. Waldaan kiristiyaanaa immoo Waaqayyo jiraa jetti. Dhaloota keenyaaf furmaanni Waaqayyoodha jetti. Ameen. Waaqayyaan isaatiin nu gargaaru. Ameen. Sabii lafaa nuun jedhu, sa'aalli nuun jedhu tun ta'in nu akka kiristiyaana tokkootti sa Waaqayyo nuun jedhu. Sa sagalee Waaqayyo nuun jedhu fudhannee Waaqayyoon waaqessinee ulfina Waaqayyoo arginee Waaqayyoof jiraannee Waaqayyoof aarsaa baafnee ulfina Waaqayyoo arginee akka dabarruuf Waaqayyo yana isaatiin nu gargaaru. Sagalee dhageenya Gooftaan nuuf haa eebbisu. Waldaa Humna Wangeelaa